Nagaan gooftaa hunduma keessaniif baay'atu seenaa dhugaa Amaanu'eel Amoos kutaa 7ffaa kan waliin itti fufnu ta'a. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya kan taatan ammoo like share gochuun nu faana bu'aan affeerraa keenya. Hojii lubbuu balleessuu Diiyaabiloos The Devil's Soul Winning Strategies. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa lafa kanarra gara abbaatti mootummaa waaqaatti deemuuf jedhu hordoftoota isaatiif ergama akkas jedhu kenneefii ture. Gara saba hundumaa deemaa wangeela kanas itti lallabaatii hordoftoota koo taasisaa jedhe. Haa ta'u malee kiristaanotni baay'een haala mijaa'aa osoo barbaadanii Diiyaabiloos garuu ergama kana fakkaatu akka mootummaa isaa bal'isaniif ergamtoota isaatiif kenneera. Garaagarummaan jiru garuu ergamoonni seexanaa kiristaanota caalaa lubbuu gara ofii isaaniitti harkisuu irratti cimanii hojjechuu isaaniiti. Diiyaabiloos lubbuu baay'ee bakka inni itti argatu keessaa inni guddaan mana barumsaa sadarkaa lammaffaati. Keessattuu ijoollee shamarranii irratti baay'ee xiyyeeffata. Ergamtoota keenya keessaa muraasa isaanii barattoota fakkeessinee gara mana barumsaatti ergina. Uffata qullaa isaanii baasee qaama isaanii mul'isu baay'ee gatii ol ka'an kan bitamu akka isaan uffatan goona. Kana wanti goonuuf ijoolleen shamarranii uffata akkasii kana uffachuu jaallatu waan ta'eef ergamtoonni keenya kun wanti tokko iyyuu irraa hin hir'atu. Dibataaf shittoo yookaan urgooftuu adda addaa, qalamii qeensaa, qalamii waan hidhiif nyaara isaaniitti dibatan adda addaa, moobaayilootaa, laaptooppii babbareedoo, kitaabota adda addaaf kan kana fakkaatan akka qabaatan goona. Ergamtoota keenyaaf saamunaa qaamatti dhiqatan baay'isnee kennineefi nama ishee gaafatu kamiifuu akka kennituuf godhama. Badhaasa adda addaa kan biraas kennuun nama gara isaaniitti harkifame hiriyaanii godhatu. Achiin booda suutuma suutaan gara keenya fiduudhaan wal nu beeksisti. Sana booda nuti deddeebinee ishee gaafachuudhaan badhaasa adda addaa isheedhaaf geessuudhaan miseensa keenya godhanna. Achi isheenis warra biraa fiddii, warri kaanis warra biraa fidu. Akkaataa kanaan miseensota keenya baay'ifanna. Kana hundumti keenya cimnee irratti hojjenna. Tajaajila nuuf kennameedha waan ta'eef. Akkanaaf hubattan wanta ni barbaadu tokko seexanni nama tokko iyyuu dirqamsiisee akka isa hordofu hin taasisu. Garuu immoo waan namni sun jaallatu adda addaa isaaf dhiyeessuun sossobee itti malee malaan gara isaatti deebisee hordofataa isa godhata. Kanaaf macaafni qulqulluun ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7-8 irratti yoo harka Waaqayyoo jala of galchaa seexanaan immoo mormaa inni isin dhiisee hin baqata. Waaqayyotti dhiyaadhaa inni isinitti hin dhiyaata. Isin warri cubbamoonni harka keessan qulqulleeffadhaa. Isin warri garaa wallaalamii garaa keessan qulqulleeffadhaa jedha. Kanaafuu qalbeeffadhaa. Namni isin hin beekne tokko dhiiras ta'e dubartiin gaafa dhufee badhaasa isiniif kennu maaliif jedhaa gaafadhaa malee callistanii waan hundaa hin fudhatinaa. Seexanni waan billichi yerootiin isin sobee akka mootummaa jireenya gooftaa waliin kan bara baraa isin hin dhabsiifneef jabaadhaa gooftaatti maxxanaa jiraadhaa. Sagalee waaqaatiin guddadhaa. Jireenya kadhannaatiif galataatiinis bilchaadhaa. Kan biraa bakki Diiyaabiloos namatti gara isaa harkisu keessaa konkolaataa liiftii yookaan geggeessaa tolaatti fayyadamuudhaani. Dubartoonni babbareedoon keenya uffata babbareedaa uffatanii diddibatanii urgaa'anii akka daandii irra dhaabbatan goona. Dubartoota akkasii naannoo hoteelaatti argitu. Akkaataa kanaan dhiirotaaf dubartoota arganna. Kanaaf yeroo baay'ee namni akkasii nu jalaa bade jedhamee gaazexaa, raadiyoo, TV fi sabquunnamtii adda addaatti kan himamuuf. Kanaafuu konkolaataa keessanitti eenyuuf akka tajaajila kennitan motora keessaniin eenyu akka feetan dursitanii beekuu qabdu. Wallaansoo Yesuus Kiristoos waliin ifaan ifatti yookaan fuulduratti. Walga'ii keenya akkuma duraan barametti bishaan galaanaa jalatti godhanneen boodatti haadha manaa obboleessa abbaa koo gaafachuufan deeme. Achittis nama maqaan isaa Antoonii jedhamu tokkon arge. Namni kunis nama mana suuqii uffataa qabu ture. Innis guyyaa biraa nama natti ergee gara mana isaatti na waamsise. Anis akka aadaa keenyaatti waamicha raafuun gaarii waan hin taaneef kamisa sa'aatiin booda gara mana isaattan deeme. Inni Waaqayyo irraa waa'een koo ergaan akka itti kenname erga natti himeen booda macaafa qulqulluu baafatee lallaba jalqabe. Saganticha irrattis namni 3 dubartoonni 2 fi dhiirri 1 turan. Innis lallaba isaa itti fufee lallabe. Ani garuu waan inni jedhe gonkumaa hin dhageenye.
dhumarrattis kadhannaa kadhachuuf akka ani jilbeenfadhu na gaafate. Anis callisee dhuman jilbeenfadhe. Yeroosuma kadhannaan gaaf jalqabamu humni hafuura waaqaatiin rukutameen kufe. Humna koonkee dhaabbachuu yaale teessuma mana saalli caccabsuun jalqabe. Yeroo gargaarsa barbaachaaf gara alaa ilaalus miseensota keenya keessaa dhiira tokkoof dubara tokkon arge. Isaanis nama ta'anii yookaan foon namaa uffatanii na gargaaruu dhufan. Isaanis gara balbala manichaatti ol siqan. Garuu ibidda humna Waaqayyoo mana keessa jirurraa kan ka'e ol seenuu hin dandeenye. Ergamtoonni kunniin waan akka TV bishaan galaanaa keessa jiruun na arganiin booda ergamanii na gargaaruu dhufan. Maaliif jennaan miseensi tokko rakkinni akkasii yeroo isa argatu gargaarsa akkasiitu godhamaaf waan ta'eef. Dhiirottan lamaan akka ani jilbeenfadhu gadi lafatti yoo na qaban, dubartoonni lamaan hafan immoo kadhannaa isaaniitiin cimsanii seexana mormuun hidhuutti ka'an. Garuu immoo kadhannaan isaanii ergamoota seexanaa garatti deemanitti akeekuu hin turre. Hubadhaa, seexana gaafa ifattanii garamitti akka deemu qabu itti akeekuun barbaachisaadha. Sana ta'uu dhabnaan isinis inumaa ifattuu innis haga isin gara itti deemu akeektanitti callisee isin eeggata. Utuu iyyee bees garatti deemu yoo hin akeekin achuma olluma sana ture haala mijeeffata. Isaanis baay'ee na gaafataa turan. Ani garuu homaayyuu ittiin deebisne. Maqaa Yesuusiin akka na waamu na gaafatan turan. Ani garuu nan dide. Baay'ee erga na yaalaniin booda ifatanii dadhabanii akkan deemu na gaafatan. Garuu immoo seexanni tokkoyyuu narraa hin baane. Akkumaan duraan dhufetten ka'ee deebi'ee adeeme.